Achama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'a qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerra keenya an Reedii Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii keenya faarii taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya like gochuun irraa fatina. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon har'a qabannee isiniif dhiyaanne keessaa Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuutti guyyaa kaleessa yookaan kaleessa galgala konkolaataan namoota 62 fe'ee deemaa ture qilee irraa garagaluun lubbuu namoota hedduu galaafatu akkasumas ammootu dubbii artist Haacaaluu Hundeessaa irratti yakkamaa bilisa baasanii kan bilisaa mootu yakkamaa taasisuu mana murtiitti irratti waan amma dhagaametu jira. Isa qofaa miti dhuma irratti waa'ee hayyoota keenya Jawaar Faabur mana beellamaa qabaachuu isaanii mana murtiitti ni beekama. Isarraa kan isin biraan ga'utaa na hordofaa amma xumurate jechuudha. Egaan jalqaba irratti kanneen kaasuu barbaadu kaleessa galgalaa jechuudha. Halkan olakkatti naannawa Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuutti milishoota mootummaa yookaan ergamtoota mootummaa 62 konkolaataa tokkotti fe'anii erga osoo deemaa jiranii cubbuun rabbiiti jechuu dandeenya. Garuu nama balaa konkolaataatiin miidhame kana san hin jennuuni hundumaafuu balaa hamatu dhaqqabee balaan kun konkolaataan akka jiruun garagalee qilee guddarraa gara hallayyaatti gadi bu'utu himama. Hallayyaatti kan gadi bu'e keessaa nama lama qofatu achi keessaa kan ba'e. Inni kun hanga sa'aatii reefii kanaatti konkolaataan qilee gubbarra waan ooleef uummata san kan qilee keessaa hin baafne jechuudha. Bakki itti bu'e sun bakka akka malee namni seenuudhaaf rakkisaa turedha. Haa ta'uti lubbuun nama lamaa kan darbe mul'atee jira. Namoonni harki caalu 40 ol immoo madaanii. Inni kun immoo maal akka ta'e ganaa addan baafamne jechuudha. Maaliif konkolaatichi ammas qilee keessa jira waan ta'eef. So balaan konkolaataa hedduminaan Oromiyaa keessatti deemamaa jira. Humna ol fe'uu balaa seera tiraafikaa eeguu dhabuu fi akkasuma dhuganii konkolaachisuu irriba gahaa osoo rafin konkolaachisuu irraa balaa hedduutti deemama. Har'a ganamas isin gabaase kalee mooriin gaddas isin gabaase har'allee balaan guddaan kun dhaqqabe jechuudha. So kanarratti hawaasni kennallee argitee konkolaataa yoo dhabamellee mana galuuf jecha humnaa ol fe'amtanii lubbuu keessan gaaga'aman keenyaa maatii keessaniif dhaamaa waan akkanaa maaliif namni lakki ala kana buluurra konkolaataa tirfii fe'ee deemuu wayya tirfii fe'amee jedhanii baalaansii konkolaataa sanii karaan biyya keenyaa sanuun beeytanii baalaansii makiinaa dhiibaa akkasuma ariitii humnaa olii konkolaattonni illee daddafanii mallaqa funaannachuuf jecha ariitii humnaa oliitiin ummata keenya gaaga'ama keessa galchaa jiran jechuudha. Balaa kana ummanni waliin ta'eetiin ittisuu qaba. Kuni waa'ee mootummaa osoo hin taane waa'ee jireenyati waan ta'eef namuuyyuu sirriitti hirmaatee du'a ummata keenyaa kana hir'isuu danda'uu qaba jechuudha. Kun dhaamsa obbolummaati. Namoota du'aniif rabbaa araaramuu kanneen miidhame mootuu fayyaa isaaniitti rabbaa deebisuu kan jedhu dhaamsa Reedii Adam Tube jechuudha. Gadda dhagaame sumaan isin ibsuu barbaada. Ijoo dubbii keenyatti gaafa deebinu artist Haacaaluu Hundeessaa namni galaafate ifaan ifatti beekamaadha. Isa kanarratti maatiinis addunyaanis beeytis dubbataa jirti. Garuu mootummaan kun waan harka ofii isaatii keessaa qabuuf jecha nama yakkamaa bilisa godhee warra maatiin isa ajjeese jedhanii argan bilisa godhee isa kaaniin mootuu yakkamaa gochuun maal akka ta'e nama ajaa'ibsiisa. Manni murtii guyyaa kaleessaa wanti inni godhe raajii isinitti hima. Namni artist Haacaaluu Hundeessaa nyaate akka haati mana isaatiitti dheengadda dubbattes addunyaanis dubbataa jirtutti namitti Laamroot Kamaal jedhamtu san beekamaadha. Namni yookaan nyaate yookaan nyaachise isii qofa. Garuu kan hidhaa jiru nama 5 isilleen akkasi. Manni murtii isa Xilaayee Yaamii jedhamu san Xilaayee san yakkamaa godhee isii ammallee ragaan irratti hin qulqulloofne jedhee bilisa baase. Meelaa laayila. Nama ofii ergate san bilisa baasee nama biraa miskiina kararra jiru ani san rabbi beeka isa ta'aaf isan ta'u garuu mootu warri fi nutis kan shakkine Laamroot Kamaal bilisa baasa jechuudha. Mee mootummaa kana laala. Amma asirratti Haacaaluu eenyuun nyaachisare? Ila namaa galaabar. Hayni Haacaaluu mul'atee jira. Nama irratti nu hojjetutu dhabame. Mootummatu irratti hojjechuu dadhabe. Maaliif harka ofii keessaa qaba waan ta'eef. Namni Haacaaluu manaa fuudhee nyaachise Laamrooti. Yookaan ofii nyaatte yookaan hin nyaachiftu. Akka hundattuu Laamroot harka keessaa qabdi jechuudha. Ofillee nyaattu namas nyaachiftu. Kuni beekamaadha. Maaliif bira turte isitu bira ture.
Sigala. Mootummaan isii bilisa baase natsatti. Amma durallee bilisa baase ture. Deebi'ee akka nama qabu godhee ammas deebisee bilisa baase xilaayee yaamisa irratti gadi fe'ee jechuudha ammallee. Cubbuu argitanii mi? Hayni artistii Hacaaluu haala kanaan dhokachaa jira. Hawaasni keenya irratti hojjechuu qabdan. Sabni keenya irratti hojjechuu qaba. Dhugaan gara jirtu argaa jirra. Mootummaan kun maal akka gochaa jiru argaa jirra. Harka isaatiin dhiiga cuubate san dhiqatu saalfatte namichi. Kanaaf irra deddeebiidhaan tumsi nu taasisuu qabnu sagalee isaaf deddeebiidhaan ta'uudha. Namitti sun achi bahuu hin qabdu. Waan biraa dadhabdu. Uummanni Oromoo abaaraa jira baay'isawee namitti san abaarsa guddaa turratti deemamaa jira. Murtiin haqaa Itoophiyaan illee eegamu. Waaqa tokko beekamaadha. Maaliif murtii haqaa wanta zaahira jiru iyyuu addabsaa jiran isa argitee isa osoo namni hin beekin namni galaafate kana dhiisiti. Obbo Jawaar fa'aan fakkeenyaaf galmeen isaanii guyyaa boriiti beellamni isaanii. Beellama kanatti argamuu dhabuu danda'a. Maaliif amma dura yeroo hedduu argamanii bu'aa wanti buufamuu dideef nuti hin barbaannu waggaa lamaaf akkanatti nuti eegsisaa nuyi dhaadhaniin bakka siqaayii isi wajji deemnee arguu dadhabne. Har'a deeman deebi'an beellama qaban deebi'an nuti hin taphatinaa jedhaniini mee guyyaa borii du'aayii godhaaf isaan illee beellama qaba waan ta'eef himata isaan himatan illee irraa taqabbaluu didanii nuti mana murtiitti deddeebi'uu dadhabnee manni murtii konfidensii isaatiin ofitti amanamummaa isaatiin nurratti murteessaa hin jiru jedhaniin eeyyen dhugaadha. Odoo manni murtii akka seerri jedhutti ka deemu taate yookaan murtii argata yookaan bilisaan ba'an ture. Garuu manni murtii mootummaan ajajama waan ta'eef sodaate sila akka addunyaatti mana murtii jechuun seeran deemama malee mootummas maalis wanni jedhu hin jiru ture iyyuu rabbaa baasuu hayyoonni kenna beellama bor qabanii Jawaar Mohammad Baqqalaatii fi Hamzaa Boorana dabalatee warri isa jalatti himataman namni 24 guyyaa boruu beellama qabanii uummanni Oromoo addunyaa kanarra jirtan rabbayyoota keenya bilisa nuuf haa baasuu du'aa'ii godha. Biyyi nu keessa jiru murteessadha. Mana murtiitillee haqa eeyna jennee taa'uun argitee dirree xiyyaara deemanii doonii eeggachuu yookaan immoo bishaan irra dhaqanii xiyyaara eeggachuu fakkaata. Haa ta'u uummanni Oromoo ammas abdii kutuu dhiisee qabsoo ofiitti cichee gara jiru hooggantoota isaa jabeeffatee miidiyaa qabu jabeeffatee gara of duraatti hayyoota kana baafachuu danda'u qaba malee biltsiginnaan ammas nuti taphachaa jirti nuti ofirratti argaa hin jiru. Akka argitee warra wayyaanee kanatti tokkummaan jabaannee biyya keenya irratti injifannoo galmeessine hayyoota keenya of dura hiriirsisuu qabna. Kana duuba deebinaa haqa Hacaaluttillee akka ammaasonu kanatti hin baasnu yoo gadi qabnee saba tokko hin taanetiin hojjenne qofa baasuu dandeenya. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya haqa uummata Oromoo rabbaa baasuu wanta biraa waan jennu hin qabnu. Anis qophii kiyyaa xumuree jira. Qophii biraatiin nanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. An Reedii Adam TV namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa faarii taata subscribe gochuun maatii keenya taa'aa jechuun hin irraanfatina. Viidiyoo keenya dhumarratti like gochuun hin irraanfatina. Nagaara naa tura.